Daawwit jireenya durbe Maariyaami Ija Tawaahidoo gaara Baaqumi laphee amantoota mallatteeffamteetta haadha keenyatti hoonnee galateeffamta. Jireenya durbe Maariyaami Ija Tawaahidoo gaara Baaqumi laphee amantoota mallatteeffamteetta haadha keenyatti hoonnee galateeffamta. Fakkeenya abdi ijoolladhame Rekecha jireenya durbe Maariyaami Jaalala dhaloonni kee bartee jireenya keenya miidhaginaati utuu foolii gaarii abiddaa kan baattee yaa'uulee Aroonii dhaleessee argamte. Burkanya tambane waaqni filate ate daati taati mere keessan tole hunde kaaku haara waaqni seera bule jaalala dhaloonni kee bartee jireenya keenya miidhaginaati utuu foolii gaarii yaa'uulee Aroonii dhaleessee argamte. Ija Tawaahidoo gaara Baaqumi laphee amantoota mallatteeffamteetta haadha keenyatti hoonnee galateeffamta. Tawaahidoo barree maqaa kee yoo waamnu deemnee wareeree hubeen waan ijaarii akka jecha uumee Kiristoos Yesuus keessaatti argame jaalala dhaloonni kee bartee jireenya keenya miidhaginaati. Utuu foolii gaarii abiddaa kan baattee yaa'uulee Aroonii dhaleessee argamte. Daawwit jireenya durbe Maariyaami Ija Tawaahidoo gaara Baaqumi laphee amantoota mallatteeffamteetta haadha keenyatti hoonnee galateeffamta. Daawwit burraaqoo summiisaa facaatee dhaloonni sinobsoo taasumaa calleessee eleelleen faarteetu maqaa kee jajataa
eenyu si jaallata si jaalala dhaloonni kee martee jireenya keenyaaf miidhaginaati utuu boori gaarii abeedaa kan baaftee yaa'oolee aarolee dhaleessee argamtee. Daawwit